مرحبا شمار كفوني مي حرام فيديو تقولين إلى اللاماني في النسيو جتني ومني كينيا مالي في والجبا سنجدا سلامتا لين دغني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالتم توتا فكبجم توتا هردف توتا فديدا كمالي akkasumatti ashamaa harka fuunee hordoftoota keenya jaallatamtootaaf kabajamtoonni warri amantaa kiristaanaa kan waliin hojjanaa jiru ashamaa isin jechuu barbaada. Bilis namni mana kanaaf harawaa taatanii laayik, sabskiraayib, sheer gochuun nan bira dhaabbadha. Warri immoo eegas waliin hojjetaa jiru koomentii bareedaa fi koomii qabdan immoo naaf dhiyeessaa isiniin jedha. Viidiyoocha waliin ilaalla meemee namni keenya maaliif walitti naafisa maaliif waliif hin ciifne Oromoon keessattuyyuu kana waan jedhu viidiyoo taanuu ilaallee walitti deebina obboleeyyan kiyya naa wajjin tura. Waan akkanaati miti. Kanaaf kun ammoo ajandaa guddaa ta'e obboleeyyan ammoo ija keessa walaalchisuu hin qabu jechoota hin taane illee warra irratti dubbachuun gaarii miti isinii garee. Kanaaf dubbiin haa gabaabbatu. Akkuma gara keeri akkuma gara positive bakka akka positive asliinis obboleessa keen asliinis yoo dhufe bakka kanatti jechi amma dubbatamellee aslii gadi qabeeti hin qeeqallee waan jedhu natti fakkeessallee hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Faniidha waan fani akkuma faniititti innillee viidiyoo biraa waraabee hojjechuu hin danda'a. Sheeka baga rabbi achiin garuu akka guyyaa kaanii nurraa hin ta'in yoo jedhee nagatti masani. Sigalee akka guyyaa Finfinnee dhattee san nurraa hin baaragini kun burji Khaliifaan agas gahaa bakka agas gahuu dhattee jirta achirraa mootummaan nu dabarsitaadha malee waan ajandaa guddaa ta'ee jechoota biraa keessa wal seensisee waan biraa xiiqii wali qabachiisee waan biraa walirra dubbachuun gaarii miti akka kiyyatti yaada mataa kiyyaati kun. Kanaaf akkasitti haa hubannuu jechuu barbaade galatooma. Ulfaadhu galatoomii Jibriil Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنجدا. عليكم السلام. جركينا والله قمتي أيرو ما لايبي كان جلسيني وان إذا دبته في أشيك مرة أرجع بس مرة وان كان دبته أكك إكاتي كاسا جريرو أرجو. Annama sheekaan roobe biyya kana dhufaa hedaayyuu quba qabuu miti akka nama tokkotti nama achitti argamuudhallee garuu sheekaan roobe biyya kana dhufuu hedaayyuu nama irraa beekuu miti. Edda sa'aatii san nasriidhaan walitti waan dhiyaannuuf nama akkanaattu nama keessummaa edda dhagahee keessummaa walitti namatti dhufaa jira. Sheekaan roobe na waliin fuutan jedhee makiinaadhaan dhufee manaan fuudhe baabaanis quba qaba. Nama kana waliin jireenya personaalii irraa waliin qabna ka online irraa kanaa miti nama keessummaan na dhufe jedhee waliin deemuun dirqama haadha deemnu iyyuu haadha nu malee footoomaa waliin kaatanii yoo taate malee namni marrillee waan dubbanne viidiyoo keessatti maa argamtanii yoo taate malee namni waa dubbatellee baay'ee miti nama tokkoof lamatu marii akka mariitti haasaa ture inni biraa immoo wayita haasa'amullee akka eeqa yookiin aslii tuffachuu yookiin aslii qaqqabuu waan kana asliin chaalenjii seene kana hin guutuu akka nama hin dandeenyetti hin kaafne dhugaa yoo dubbanne akka qoosaatti akka kolfaatti kaasaa turre namnummaan kiiloo irra godheetiin dubbatellee hin jiru kolfumaaf kaafne sila edaa waan akkanaattu jira jennee yoo sheekaa roobee isin burji Khaliifaa gubbaa baaftan miskiina tokko fuudheetiin umraa geessa jedhe asliin jedhama. Marree miskiinni sun carraa argatu sheekaa roobee amma burji Khaliifaa gubbaa baasu jirra waan sanitti jabaadhu waan jette san guutii jedhan malee ati asliin guutuu hin danda'u asliin nama akkanaatii miti. Dhugaa yoo dubbanne wayita asirratti reefu amma haasa'u nama hedduu dhagawan waan asliin himate si'a waan asliin nu himate si'a warra achi halkan san eda dhaqee isheeticha fuudhe. Yoo amma haasaa keessan keessatti illee hubadhu asliillee waan nasriifaa yookiin nama achi dhaqee waan kana fuudhe himatellee hin jiru. Wanni kuni wallahi negatiiva takka of keessaan qabu jiran haasoyni eda haasoyni sun rabbi ragaadha. Namnumti waan takkatti lakkaa'eetiin waan kana kaasu hin jiru. An akka nama keessa hin beeknetti haasawa akka nama keessa beekuutti osoo hin taane. Lirraa sa'aatii san wayitachi jirrutti wanti haasaame sun guutuun wallahi waan takka of keessaa hin qabu. Gaafii takka qofa si gaafadha mi'a sun. Gaafii si gaafadha. Ingeeffata.
amma la sheeka robe dhufu miti achiratin xiyyeeffatina atillee fakkeenyaaf tasa nama jedha keessaa nama tokko tisooke rakkoo miti rakkoon keessallee rakkoo miti yoo namni hundillee dhaqee fuudhee rakkoo miti garuu jecha san keessatti barreeffama baabatiin kalaaluu qabnu namoonni sun hunduu achirratti yeroo san viidiyoo irratti hirrifatin kan jedhan hunduu jiranii hirrifatanii sun maaliidha maaltu meeseejii san gochuun ga'e xiyyeeffannoon kee guddaan bakka tana meeseejiin isaa ergamu san keessatti hirrifataniin kun maaliif barbaachisee amma waa'ee isin fuudhuu waa'ee isin bashannansiisuu bira jecha namaatti achi nama geessan malee sanii miti kana qofa nuu deebisatillee kanuma tokkooti. Gara laafoo anu ila waan takka gabaabsee osii deebisu jechuudha. Haasaa sheekaa roobee ni beekti. Namni tokko gaafa waa dubbatu waan afaan isaa keessaa ba'uuf waan itti yaade dubbata. Hirrifatin kiu jechuun maal jechuun jechoota inni fayyadamu. Namni kun laayiki komeediidha. Waan kana osoo karma poozitiif itti fudhatte obboleessa kiyya. Baay'ee biyya keessaa godaansa. Amma dhaga'i baabaa amma wanni jiru wanni gara laafoo nama gaafate kun hirrifatini jechi jedhamu sheetichi viizaalleen ergamee fi tikkeetti murame namnumti irraa beeku hin jiru nama sadan san malee. Dhufeetuma Dubaayitti uf arge hattaa jarri maan viizaa erganiif kuni namatti himuu hin sodaatan dhugaa yoo dubbanne maaliifi yeroo kana amma Imaraatii kana keessa namni viizaa hedduun seenaa hin jiru. Viizaa hedduu kararraa deddeebisanii yoo sheetichi kun karaa deebi'ee qaanii taana yookaan saalfannaan dubbannu haga inni as tarutti jedhaniitiin dubbataa turan. Amma viidiyoo sheetichi waraabeetiin hin hirrifatin jedheen san ani Baaleen jiru Dubaay jira. Dubaayin dhufee asitti na arginaan hirrifatinii wayii yoo ta'e malee waan takka keessaa hin qabu dhugaa dubbachuu yoo taate jiran. Ammallee tokkoffaa waan isin beekuu qabdan jiran. Tokkoffaa waan isin beekuu qabdan. Asli fi nasrii caalaa namni as keessaa walitti dhiyaatullee hin jira jedhee yaaduun. Uummanni sun wayita sanuyyuu yookiin walitti haasawaa waan kana godhaa turan dhiiroo. Nu warri immoo asirra finneetiin waan kana ajandaa godhannee asirra haasa'aa jirru kun osoo jarruu wal lolte jarri lamaaniin araaramti nuti namni waan kennaa haasa'u hin jiru. Fakkeenyaaf ana namni na beekuu hin jiru amma kaleessa achitti viidiyoo keessatti ila sun kam yoo naan jedhan malee Jibriil jedhee namni maqaan dha'u hin jiru. Osoo kaleessuma waan haasoynu san keessattuu waan hin taane haasoyne mucaa san fidaa namni naraarsinaa jedhu hin jiru nasrii as fidaa jedhan malee. Leesh namni kireeditii walii kennuun gaariidha. Isatu na caalaa beekamaadha. Isatu na caalaa feemesiidha. Isatu na caalaa asliidha wal beeka. Anaaf aslii wal hin beeknu guyyaa takka salaama walii barreessine hayi waliin jennee hin beeknu. Garuu nama kennaa nama nu qabnu nama jaba. Waa jechuun nuyi miti yoo qoosaf jenne malee aslii waa jechuun dandeenyu. Maaliif dhugaa yoo dubbanne dandeettillee walitti hin madaallu. Jecha asliin nuun jedhe takkatti waan kudhanii nufirraa deebisuu hin dandeenyu sila ta'eef. Waan haasoynu keessatti nuti aslii osoo isinuu hin jedhin yoo fiddaniitu maan itti nu galchitanii nu arrabsiisuu heddan malee nu asliin sodaanna dhugaa yoo dubbanne ittiin dubbanne. Guyyaa takka namni waa'ee isaallee dubbate hin jiru. Maaliif soomna kijiba hin barbaachisu? Nama ofii kabajuun dirqama. Tokkoffaa waan kana yoo asliin nu himate gabbayee jarri summaa akkas nuun jette waan sirni arsii qabu nu hin fitanna asliirra. Osoo balleessine iyyuu. Garuu waan kana akka qoosaatti qoosamaaf jarana namni wayita san achi dhaqee viidiyoo waraabaa laayivii seenaa waan tokko haasawamaaf namni haasa'e malee. Ammallee sheeticha kana waan jedhe eda sheebu karroobe kun jarana dubbiin tiyyatuun hin mi'ooytillee way waan badaa dubbadhe jedhe kaleessa jechuudha. Wayituma haasa'u san dhugaa rabbiif dubbatanii dubbiin tiyyatuun hin haasa'u hin mi'ooyti jarana way waan badaa dubbadhe nuun jedhe. Ashee karroobe akka nama tokkootti ashee karroobe nama hordofus miti nama appirisheetti isa godhullee miti nama isallee wanni jedhu miti sababa nasrii dhaqe. Sababa nasrii dhaqe malee ashee karroobe anaafinni yaani gamnaa bira bootti jedhee miree oromoon hin beeka akka dubbii irratti fi waan dubbatame hin beeka nama iyyuudha. Kanaafi amma kanaaf yeroo sannoo nu maal jenneen laa kun qoosaadha. Rakkoon qabu lakki anaaf aslii waliin qoosnaa qoosaadha malee nuti waan biraan. Salaamu alaikum dubbii kana isinii ka nagaa jirtu. Kalee galgala namni achi keessa jiru anillee jala san jira mana san seenee jira walumaa galatti yoo warri Dubaay dubbii tana maanu nun ga'ine wal komattani sonora Dubaay hunda keessan ilaallatti waliif tajuu dandeettani.
kan kanaan alatta fe dhugattoo dubbanne nama keenya keessa nama miidiyaa kana keessa namni qulqulluun asliif sheekaa roobee jedhee amanaan. Namni garaa jalaa waliin lolle rakkoo jiru hundaa dhufee asitti waliin kolfanii waliin taphatan jarara yeroo hundaa homo hunda leeyoo dubbii goonee ufuma keenya ol qottibne sirri illee ta'u hadha namoonni sirri jiru kun hundi guddaadha. Namni waa komatullee dhugaa ol komachuu danda'a. Nasrii waan sandala gallee badoomaa miti. Jarri lamaan gaaf dura achirra jira hillikii wal seensanii waliin haasa'anii. Amma kalee wayitaachi jiru sana achi jira ani waa dubbannaanu Nuuraddin callis hin dubbatee naa jedhe. Maaliif jennaan namni waa lallataa deemaadha beekuun sumfaana waa lallataa deema namni waliin dhaqqabee ni dhaabee. Abbaaf nama gabbuuftan abbaaf dura galchi baaba. Beektanii? Abbaa Abdallaa ibidda qabsiisee gabbuu amala isaan beektooti. Kanaafuu walilleen dhabina walittillee waan jedhina sheekaa roobeellee baga dhufe maashaallah. Dr. Azliin osoo kanaa miti dhagaa barbaadanii gargar. Wallahi dhugaa dubbachuu. Garummaa Egaa buleen kiyyaa akkuma argitanii viidiyoo ilaaltanii jirtanii maaliif hojjettanii namni keenya walitti naafisuu qabu silaa waliin hojjechuu wal gargaaruu nam tokko abbaa fedhe fideyyuu laazimii ajandaa ta'uu qabu itti aansuudhaan immoo asilii yeroo darbee asilii namni hin beekne hin jiru jarri lachuun miidiyaati Sheek Roobeef Asiliin akka walitti bu'anii turniillee hundi keenya dhageenyee jirra. Gaafa isa dhageenyu manni asiliini yoo Sheek Roobee Dubaay dhufanii burjii Khaliifaa mataa gubbaarra bahanii ani immoo nama miskiina tokko ilaalee tan muraatti erga jedhee hamma Sheek Roobee kaleessa dhufanii ajandaa ta'aa jira nama qeebaltii isaanii dhaqirratti illee ajandaa ta'aa jira. Kanaaf iyyuu mamma yoo Sheek Roobee erga dhufanii burjii Khaliifaan biyyarraa dhufuu wanti caaluun jiru burjii Khaliifaa ol ba'uun immoo dirqama. Yaani biyyarraa yoo dhufanii burjii Khaliifaa dhaquun qallaadidha jechuu barbaadetanii karaa gabaabaa. Kanaafuu amma asiliinis waadaa isaa nama miskiina tokko ilaalee umuraa geessuun isarratti dirqamu waadaa galee Sheek Roobee akkuma jedhame dhufanii garuu ajandaan irra ta'ee jira. Sheek Roobee haasaa dubbatan irratti silaa haasaan kan koo namatti mi'aawaa jedhanii garuu yoo kayrii hojjetnes yoo namni dhufes guddina namaatti wanti nu inaafisu tokko jiru nama xaqabbalu irratti illee ajandaan ka'uun illee waan bareedaa miti. Mee isin immoo yaada kan keessan asirratti maal jettu isinin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu nagaatti naa jiraadha.